Gaaffii jaafaa sabni Oromoo osoo maal godhee gandaa wal qooduu tokko amantiidhaan wal qooduunis jiru lamaan mootuu fudhadhaa. Baqqalaa Garbaa umurii isaa guutuu akka mana hidhaatti dabatan gaafa walii galtan gaafa haqa saba keessanii eegdan uummata Oromoo qooduu amantiidhaan wal qooduu paartiidhaan wal qooduu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota faayatu jirra jirtu baga jiraatanii har'aan tana sagantaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Innis maali? Hiriyaati kabajamtuu fi jaalatamtuu tantaate caaltuu Kadir wajjin gaaffii deebii godhee jira jechuudha. Barreeffamaan ergee fi isin immoo bifa viidiyootiin deebistee naaf ergitee jirti jechuudha. Kanaafuu akka hordoftan kabajaan isin gaafadha. Akkasumas caaltuu hiriyaatiyyaa jaalatamtuu fi kabajamtuu maqaa kiyyaa fi maqaa hordoftoota kiyyaatiin hedduu galatoomii yeroo kan kee aarsaa gootee gaaffii ansi gaafadhe naa deebisuu keetiif hedduu galatoomii isin jedha. Itti aansuudhaan immoo namoonni chaanala kootiif haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan akka maatii kiyya taatan akkasumallee yaada keessan koomentii irratti naa barreessuudhaan akka nu jajjabeessitan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha jechuudha. Akkasuma namoonni maatii waliif ta'anii yookaan maatii koo taatanii na jala jirtan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan akka na jajjabeessitan asumaan kabajaan isin gaafadha. Amma garuma gaaffiitti caaltuu wajjin turtii gaarii viidiyoo booda walitti deebina. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Iddoo dhuma jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu isiniin jechaatiin namoonni duraan dursaa chaanala haaraa taatanii subscribe like gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Ani caaltuudha. Caaltuu wajjin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aa gaafatamee jira. Mana fayyoo yuutuubaraa yookiin immoo chaanala fayyoo irratti affeeramee jira. Kanaafuu gaaffii tokko hanga 10 wayi na gaafattee jirti. Gaaffii kana mee tartiibaan wajjin haa hordofnu isiniin jedha. Ana wajjin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Maqaan kee eenyu? Maqaan kee eenyu? Eessatti dhalatte? Maqaan kiyya Caaltuu Kadir jedhama. Kan dhaladhe Oromiyaa Balloo biyya Magariituu keessattuu biyya baay'ee jaalatamtuu keessatti magaalaa Shaashamannee ganda Duwwaa 5 yookiin immoo Qeeraa Safarii jedhamuun beekama. Ijoolleen naannoo sanii yoo jiraattan mee koomentii jalatti kaayaa. Mee ijoolleen safara kootii jirtu? Mee namoonni ijoolleen Qeeraa warri magaalaa Shaashamannee ganda Duwwaa 5 taatan mee jirra jedhaa. Ishi gaaffiin lammaffaan gara fuula duraatiif karoorri kee maali? Yookiin maal ta'uu feeta? Karoorri kiyya baay'ee bal'aadha. Ani waan baay'ee yaadee jira. Inshallah Rabbiin naaf haa guutu. Isinis du'aa naaf godha. Kanaafuu ani karoora baay'ee qaba, yaada baay'ee qaba. Kan namaaf guutu Rabbuma abbaan itti yaada jechuudha. Ishi gaaffii sadaffaa Jawaar Mohammed jecha sadii hin ibsi. Jawaar Mohammed jecha sadii hin ibsi. Jawaar Mohammed. Jawaar jechuun maal isaa kunuyyuu maqaan maal isaatu anaaf ani hin beeku. Dhugaa isinitti himi Jawaar jechuun anaaf kennaadha. Jawaar jechuun ija uummata Oromooti badhaasa. Rabbiin kennaa nuuf kenne. Yaa kennaa tokko gaafa namarraa fudhattu gammaddee gammachuu adda ta'e tokkoon fudhatta. Kanaafuu Jawaar immoo Rabbitu nuuf kenne. Kennaa kana Rabbiin nuuf haa eegu isiniin jedha. Jawaar jechuun anaaf waa hunda kooti. Gaafa waa hunda kootii jedhu kana jechuudha. Dhuguma Jawaari ana qofaaf osoo hin ta'in uummata Oromootiif waa hunda isaaniitu waan ta'eef jechuudha. Eenyummaa uummata Oromooti waan ta'eef Jawaar eenyummaa uummata Oromooti. Uummata Oromoo bal'aa guutuu addunyaarra jiru jechi isaa ibsu ana natti diqqaata jechuudha. Jawaar jechuun Oromoo miliyoona 63 jechuudha. Kanaafuu Jawaar eenyummaa uummata Oromooti. Madda yookiin immoo badhaasa uummata Oromooti. Jawaar jechuun jechi isaaf malu hin jiru. Kanaaf
Kanaafuu ija uummata Oromooti. Jawaar kennaadha. Kan isin jedha. Jawaar jechuun waa hunda Oromooti. Kanaafuu asumarraan namoonni baay'een yaada garaagaraa qabdanii eenyummaa keenyaaf Oromummaadhaaf aarsaa kana hunda akka kafalaa jiran hundi keenya dagachuu hin qabnu. Kanaafuu uummata Oromoo Jawaar jabeessaa qabadhaa. Ija tana malee namni deemuu hin danda'u. Ija tokko osoo hin taane ija lama uummata Oromooti Jawaar. Hayyee gaaffii arfaffaa mudannoo jiruu kee keessatti si mudatee jira? Yoo jiraate lama himi. Mudannoo waan nama boonsisus ta'uu danda'a, waan nama gammachiisus ta'uu danda'a. Mee hundaafuu irraa darbuu bakka kana jechuudha. Ishee gaaffiin shanaffaadha. Jaalallee yookiin boyfriendii qabdaa? Qaba. Boyfriendii. Nama boyfriendii namaaf ta'utu nama gaafata. Yookiin immoo maaliif na gaafatte? Inde boyfriendii qabaare? Qaba. Boyfriendii qaba. Garuu hin kaadhimamne qaba. Hayyee gaaffii jaaffaa sabni Oromoo osoo maal godhee ni bilisooma jettee yaadda? Kuni gaaffiilee namoota baay'eeti. Haa ta'u garuu hojii irratti hin argamu jechuudha. Uummanni Oromoo kan bilisoomuu danda'u ammas yommuu taanaan gaafa tokkoon yeroo ammaa kana uummata Oromoo biratti tokkummaan hin jiru. Tokko gandaa wal qooduu, tokko amantiidhaan wal qooduunis jiru. Lama immoo fedhii dhuunfaa dantaa uummata Oromoo osoo hin ta'in dantaa ofii isaaniitiif kan jiraataa jiran jechuudha. Tokko gandummaa osoo dhaabdanii, lama uummata Oromoo quuqama saba keessaniitiif osoo qabaatanii, quuqama saba keessaniitiif irra baay'een keessan hin qabdan. Fakkeenyaaf hayyoota kana fudhadhaa. Baqqalaa Garbaa umurii isaa guutuu akka mana hidhaatti dabarse. Dajanee Xaafaa. Mee isaan kan laalaa yeroo ammaa kana jechuudha. Amantiidhaan wal qooduu, paartiidhaan wal qooduu, paartii dhiistanii, amantii gandummaa dhiistanii gaafa tokko taatan, gaafa walii galtan, gaafa haqa saba keessanii eegdan uummata Oromoo koo yeroo walii galan alaa galan jedhan Oromoon gaafa mammaako. Yaa Oromoo koo tokkummaa keessan jabeessaa. Maaloo kutaaf gandaa amantiidhaan waliin qoodinaa. Seenaa uummattoota Oromoo, hayyoota uummata Oromoo ka darban seenaa isaanii hubadhaa. Isaan yeroo teekinooloojiin hin bal'annetti, yeroo wanti tokko hin jirre kana keessatti, yeroo san keessatti garuu waliigaltee tokkummaa qaban. Amantiin jidduu hin jiru, gandummaan jidduu isaanii hin jirani. Hagarra qabsoon kun ka deemeef sababa saniif. Dhaloonni yeroo ammaa kana ammoo kutaa wal qooduu, amantiidhaan wal qooduu, paartiidhaan wal qooduu kana jira. Kanaafuu paartiin osoo dhiifamee amantii kutaadhaan wal qooduu osoo fi tokkummaa yoo jabaate uummanni Oromoo harka wal qabatee akka bilisoomu abdii qaba. Rabbi irraa inshaallah ni bilisoomna jedha. Kanaafuu tokkummaa keessan jabeessaa. Hayyee gaaffii torbaffaa. Jireenya kee keessatti maaltu si gammachiisa? Ani jireenya koo keessatti wanti na gammachiisu alhamdulillah fayyaa guutuu qabaachuu. Ani fayyaa qabaachuun koo wanti tokko wanti narraa hidhate hin qabu. Waa hundayyuu yoo dhabdee gaafa fayyaa qabaatte waa hunda argattaa, waa hundayyuu ni hojjetta jechuudha. Kanaafuu ani tokko fayyaa guutuu qabaachuu kootiif baay'een gammada. Lama immoo islaama ta'uu kootiif baay'een gammada. Sadi immoo Oromoo ta'uun koo na boonsa gammachuu guddaa qabu Oromoo ta'uu kootiif jechuudha. Oromoo ta'uun koo jechuudha. Gaaffii
torbaffaa gahee jira. Gaaffii saddeettaffaa yuutuubii banachuu keetiif namni fakkeenya siif ta'e jira. Ani yuutuubii banachuu koo hawwii qaba duruma jechuudha. Baay'ee fedhii guddaa qaba. Garuu ammootu akkan jabaadhee yuutuubii kanaan akka gara fuulduraatti deemuuf kan na taasisu jira. Anaaf haga yoomiyyuu taanaan nama deeggadhu miti. Innis yoo jettan yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaa keessatti miidhaan garaagaraa dhaga'aniif nama sagalee ta'u. Nama kana namni baay'een keessan hin beektanii. Garuu ammootu uummanni Oromoo wal jajjabeessuu waan hin beeknee fi yuutuubiin ishee baay'ee duubatti jalaa hafee jira. Yuutuubii lama qabdi. Sagalee uummata Oromootiif taati. Namoota amantii kutaadhaan osoo hin jedhin saba osoo hin qoodin miidhamtoota biyya Arabaa keessa jiraniif sagalee ni taati. Gorsa ni kenniti. Nama kana eenyu yoo jettan poozishoo yookiin ammoo fooziitu namni hin beekne hin jiru. Dhugaan isinitti hime isheen ana qofaaf osoo hin ta'in namoota baay'eedha. Muuxannoo qabdurraa nu qooddi. Dhugaa dubbadha yuutuubaroota ani yeroo baay'ee fakkeenya kan godhe fudharra yoo ta'e Yuunaayitid Oromiyaa fi ishii kana yeroo san baay'ee hordofa Yuunaayitid Oromiyaa yeroo hin bananne jechuudha. Yuutuubaan hin bananne yeroo sanii baay'een hordofa. Yuutuubaroota akka isaanitti cimee hojjedha. Gara fuulduraatiif ishee osoo barumsa xumurtee maal ta'uu yaadda? Osoo barumsa xumuree doktara ta'uun barbaada dhugaa isinitti hime jechuudha. Barumsi umurii hin daangessu yeroo isin qabu barnoonni hin dhumatu ittuma fufa waan ta'eef inshaallah barnoota koo ammas itti fufuudhaan akka galmaan ga'uuf abdii qaba. Kanaafuu barnoota koo yoo xumure doktara ta'uu barbaada. Sababa doktara ta'uu kana filadheef immoo namni waan maaliif akka filate qaba sababa qaba. Kanaafuu sababa isaa sani viidiyoo biraatiin walitti deebinee chaanala koo irrattis ta'uu danda'a. Isuma faayoo kana irrattis ta'uu danda'a. Wajjin isinitti hima jedha. Ammaaf garuu yeroo naaf kennames gabaabaadha waan ta'eef yeroon hin jiru. Ishee gaaffii 10ffaa shamarra biyya Arabaa akkamitti ibsita yookiin ilaalta? Ani shamarra biyya Arabaa miti. Shamarra biyya Arabaa kan jedhamuu danda'anii jecha kana gaafficha osoo ittiin deebiin jecha kana waan namoota baay'ee waan fayyadamtaniif jechuudha. Shamarra biyya Arabaa kan jedhamani nama lammii kan Arabaa ta'e dhalatee jireenya isaa kan ta'e kan biyya Arabaa shamarra Oromiyaa gara Itoophiyaa kan dhufan immoo shamarra Itoophiyaati yookiin immoo shamarra Oromooti malee shamarra biyya Arabaati miti. Maaliif yoo jettan hojjechuudhaa fi kan biyya Oromoo kana dhufne malee biyya Arabaa dhufne kan itti hojjetaa jirru malee shamarra biyya Arabaa miti. Shamarra biyya Arabaa kan jedhamu nama biyya Arabaa ta'e lammii biyya Arabaa. Nuti mootuu lammiin keenya lammummaan keenya Itoophiyaadha. Kanaafuu nuti ijoollee Itoophiyaati malee yookiin immoo shamarra Itoophiyaati malee shamarra biyya Arabaati miti. Kanaafuu namoota baay'ee ilaalcha akkanaa qabdanii maaloo ilaalcha akkanaa kana osoo jijjiirra namoota biyya Arabaa keessatti argamanii fi shamarri biyya Arabaa yeroo baay'ee shaamaadha jedhu. Ofii isiitii cobxee maatii isheetiif ifataati jedhu. Ani shamarra biyya Arabaa jechuun anaaf goota. Eenyummaa sabaati, eenyummaa amantiiti, biyyaadhaaf abdii shamarri namni biyya Arabaa keessatti dalagu shamarran biyya Arabaa keessatti dalaganii abdii biyyaati. Maaliif yoo jettani gaafa miidhaan tokko namarra gahee sabas haa ta'u nama dhuunfaas haa ta'u gara amantiitiinis haa ta'u kan dura ka'ee dhaabbatu sagalee ka uummataaf ta'u shamara biyya Arabaa keessa jiraatan. Kan mana maadaamii keessa dalaganitu uummata ofiitiif uummata isaatiif sagalee ta'an. Abbootii qabeenyaa jettaa, diyaaspooraa jettaa. Isaan irraa addatti
ijoolleen mana maadaamii keessa dalagan hin qaban yeroos haa ta'u yeroo qabanitti sa'aatii boqonnaa isaaniitti uummata kanaaf sagalee ta'u jechuudha. Kanaafuu kana jechuun anaaf eenyummaa sabaatii, eenyummaa amantiitii goota malee waan biraa miti. Gara biraatti hin fudhatina. Shamarri biyya Arabaa goota. Anaaf gootummaadha eenyummaa isaanii nama ofitti amanamummaa qabanii ofirra darbanii nama saba ofiitiif, nama lammii ofiitiif, nama dhukkubsataaf, nama rakkatiif kan dura ka'ee dhaabbatu shamarran biyya Arabaa keessa dalagan waan ta'eef anaaf isaan jechuun miti. Yoo gandaraashiinis shamarranuma kana jechuudha warroota biyya Arabaa keessa dalagan. Kanas hin jedhaa gaafiin kana fakkaata har'a kana galatoomii carraa kana naaf kennitee asitti chaanala kan keessatti naaf hirtee gaafii kana na gaafachuu keetii fi hedduu galatoomii hedduu si jaaladha hedduu si kabaja akkasuma uummata Oromoo kan taatan rabbi si naa bilisoomsu rabbi tokkummaa isiniif haa kennu kabajaaf jaalala tokkummaa isiniif haa kennu isiniin jedha kun hawwii kooti yeroo hundaayyuu wal jajjabeessaa chaanala keenya ni sabiskiraayib godhaa laayikii godhaa yaada keessan nuuf kaayaa nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha wal guddisaa tokkummaa keessan jabeessaa mee wal guddisaa laayikii sabiskiraayibii godhaa. Kanaafuu kana gamanumaan wanti isinii dhaamu ijoollee Oromoo maaloo viidiyoo fuutaniitiin viidiyoo feesbuuk irratti poostiin godhina viidiyoolee garaagaraa jira haa ta'u namni ana bicha sun ta'e nama viidiyoo diraamaa sirbas haa ta'u koomeedii garaagaraatti jira waan kana yoo barbaaddan koppii isaa fuudhaatii poostii godha koppii keessan feesbuuk koppii san fuudhaa feesbuuk irratti godhaa malee viidiyoo daawunloodii gootaniitiin osoo tiktookii jettaa feesbuuka jettaa olii gadi kana maaliif nama saniif faayidaa tokko qabu yoo ati ammoo asitti hojjettee asitti ilaaltee laayikii gootee biraa deemte faayidaa qaba abbaa sanii fi akkasuma immoo yoo liinkii sanii poostii gootee liinkicha san tuqanii namni biraatis dhufee daawwata waan ta'eef kan isin jedhaa hedduu galatoomaa hedduu isin kabaja hedduu isin jaaladha ammaa yoonaatti namoonni ana wajjin turtii gootan galatoomaa chaanala keenya sabiskiraayib godhaa isin jaaladha isin kabaja. Hayyee walitti deebinee jirra viidiyoo irraa waa baay'ee akka baratanii fi akka itti bohaartan abdii qaba. Inshallah yeroo biraas viidiyoo ma wal fakkaatuun walitti deebinee jechuudha yoo isin jabeessan laayikii sheer sabiskiraayib gochuudha yoo nu bira dhaabattanii ilmaan Oromoo hundi keessanuu yuutuubaroonni gurguddaanis xixiqqaanis haguma humnaatiin laayikii sheer sabiskiraayib gochuudhaan wal jajjabeessa maaliif wal malee homaan qabnu wal guddisuun aadaa keenya waan ta'eef laayikii sheer oliif haa goonu wal jajjabeessinu wal cinaa dhaabannu isiniin jedha. Caaltuu atis yeroo kan kee aarsaa gootee turtiin hojii gooteef hedduu naaf galatoomi. Yeroo biraa sagantaa biraatti inshallah walitti kan deebinu ta'a. Hagasittuu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.